Idareefu mataan na dhukku beebi bada sira teettee kan torkiin qaba. Shamiza barbaade jettee. uffata minamna karaa uffanni mul'atuun teettooti. Karam taatu baa ankara achi uffata karam mul'isu barbaadde callee Ee Arsenaali naa mul'atu akkati taa'e. Akkanammoo Laa ofillee mul'atu shaamizillee karaa mul'atutu taa'e. waaniif akkasitti taa'eef keessaa sitti himaa jallatti boombeettooti. Waanuma hin beekne xaalqaan seenii dhuftee. Jaaraatu jedhaa barsagalee guruup irratti. Jarri faayidaan qabuudhiif. Fatiya, Ooyee heerumteer taate. neerumne na fuudhodha. Kinoo kana bariin kan naataa nama mucattii fuudhaa jennaan hin haasawaa ta'u. Dalagaa malee nama wal fuudhu manni ho'i mana fuudhaa yeroo keessa dalagaa yoo abdachuu barbaadame tadda hayya. Naafa kinoo achi siiqu gaa. Naafa odoon ta'in mucattii warraa bitaa nama ka dhufee fi anas Lakki wallahi dalagaa isii biddeena darrachatti laaqana Oromootii yoo liyaada maaliif hin taasisu dalagaa asirratti malee. Ani gasti irraan bu'aa jedhe garuu mana dhaqa rakkoon qabu an lukaanillee ta'u soqee margaa isin garuu ati lukaan kootu rakkoon qabu taaskii malee. Toqi lofaan shaggireen loomgaa qaama miciyyoon dalagaa fasteesii warri waa bitattan bichaan koottaa piliis bakka. Nama 79 kun suuraan mindin no. Fooloo namoon godhan garee fuun tana nama 200 faan jiran anuu kun guyyaa samarraan oole. Wallahi nagatti miti waan barbaade yoo januun galchan mammoota warra barbaadu. Nama dabara foolan keen guute akka tasanarra dhufe kun. Ani moo Laa kaarafaatii bar warningitti kenneera. yaa Oromooti nama 80 jirtanii meelisaa nama joo kana qaqqabaa fooloo na godha jedhumatti isinii deebisa please. Buusuu yoo mutiin godhan. Maanteettuma. Oi ba amma yaadadhe. Abaayaa fattuu. Isif barbaade bakka lakkoofsaatiin taa'aaf jettu. Arafaatti dubbisaa jirti ol deebisiin Fatiyaa. Malkii mola argisiisi. Malkii babbareeda. Okay, malkiin rakkoon qabu jedhi kaa. Yoo yaa Malkiin rafaa rakkoon qabu. Abaayaa namni firii sadii barbaada beettee? raqama isaanii naa kennu. Okay. Qoy. Durbaa jira namichi. Eh. Gurraacha barbaada. Karaa itti argita ture. Karaa itti babbareedaa bunnii fi Hin jira maal? itti argita. Ayi. Halluu kan halluu fi jidee. Ooyishi lakkoofsa qabadha. Na dabbaraa olii ollaarra guutuu. Asi bira hin jiru mirisaniif. Yes. Okay, lubbaa ishee. Godhi. Duwwaa shan. Okay, koika. Duwwaa shan. 20 takka. Duwwaa shan 20 takka. 47. 47. Duwwaa 4 Duwwaa 4 20 aduu. 20. Okay, arafaatti irraa fuddinaani. Ammuma haydari anillee sagaleetti qaba. Dhageeffadhu Okay, duwwaa rakkoon qabu. inni lakkoofsa duwwaa shan 21 47 duwwaa 4 20. Mee haydari kaa yoo diti. Hindi dakaa. Wallahi. Si biratti bahee Na biratti kunoo sagalee walii qabnee haasa'aa jirra bar. meera deebinatti. Duwwaa shan 20 takka. 47. 47. Duwwaa 4. Duwwaa 4 20. 20. Oo kanaan dide kaanis seefii godha koo. Okay. Bakka isinitti haa tolu. Didee? Kanaan seefii godha koo keessaa laayivii keessaa irraa suudhuma. Asoon bayinuun ni taa godhe. Isif barbaade bakka
rakkoon qabu si barbaadullee rakkoon takkan jiru obboleessa kiyya lakkoo isa micattitti kenneera fiidiyoonii fi abaayilleen isii bira jira siif ergiti baay'inaan si ergiti kasii ta'e dammoo ati keessaa malatattee isitti jideeffattaa siin jedhe ishee obboleessa kiyya rakkoon qabu galatoon. Guys, tap godhame. Koppilingii 170 irra jirti. Taaptaabiin kun 900 guys koma lama galchaa taaptaabii foolollee godhaan jirtan. Godhame meeresaadha moo maal kan jedhu kana godhaa fooloo godhame isti maal isin godhi nama jaatama Ni sana likkee wanti itti himee arafaa ta'e si jaallatan ni likkumatti himiif mee likkumatti. fooloo godhaa hundi keessan amma isin deebiste warri isii fooloo godhu lakkoo shanas dada birreessaa.